Akkam jirtu nagumaa fayyaadhaa. Akkam jirtan nageenya keessan eegamaa. Har'a mata duree tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Mata dureen keenya har'aallee jireenya keenya keessatti wantoota jireenya keenya jijjiiruu danda'an barteewwan adda addaa haala kamiin akka itti fufiinsa qabaatan gochuu dandeenya waan jedhu irratti ifama waliin kan turru ta'a jechuudha. Egaa dhala namaa taanee hundinuu jijjiirama barbaanna. Dhalata namaa ta'e jijjiirama kan hin barbaanne hin jiru. Namni egaa jijjiirama isaa gama dinagdeetiin, gama beekumsaatiin, gama amantiitiin, gama hawaasummaatiin, gama maatiitiin barbaada. Garuu wantoota kanneen ni eegalla. Waan eegalle kana garuu itti fufsiisuu irratti hanqina mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu waan hedduu ni eegalla addaan kunna jechuudha. Kanaaf akkamitti waan eegalle tokko bartee godhannee itti fufsiisuu dandeenya. Yeroo dheeraaf waan sana hojjechuu dandeenya waan jedhu kana tooftaalee yookaan maloota waan kanaaf nu gargaara. Qabxii gurguddaa torba haala baay'ee gabaabaa fi ifa ta'een isiniif dhiyeessaa. Inni jalqabaa waan jijjiiruu fi bartee godhachuu barbaannu sana dhiyeenya keenyatti kaa'achuudha. Egaa kun maal wal qabataa? Fakkeenyaaf namni tokko furdina qaama akka malee isa rakkisoo ta'e furdina sana hir'isuu yoo barbaade fakkii nama furdina isaa hir'isee suuraa isaa kaa'achuu danda'a. Namni amala bishaan baay'inaan dhuguu hin qabne bishaan fuuldura isaa kaa'ee cinaa isaatti immoo burcuqqoo kaa'ee isa sanatti xiqqeessee qicaa fayyadamuu barachuu danda'u qabaata jechuudha. Kanaaf waan sana waan nu yaadachiisu, waan sanaatiif karaa waan nu banu of cinaatti qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf waan sana waliif dhiyeenyaan kaa'uu baay'ee barbaachisaadha. Maaliif hanguma waan sana argine kaka'umsa waan saniif qabnu waliin dabalaa waan deemuuf jechuudha. Inni lammaffaan xiqqaarraa eegaluun guddisaa deemuudha. Yeroo tokko fakkeenyaaf namni kitaaba dubbisuu barbaada, kitaaba amantii dubbisuu barbaada, beekumsaa nuuf guddisuu barbaada. Kanaaf kitaaba sana jaalladhee waan jedhee yeroo gabaabaa sana keessatti waan sana fixuuf uf cinqa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 3 keessatti fixuuf namni yeroo itti uf cinqu waan akkasiisuun gaariin ta'u jechuudha. Kanaaf maaltu ta'uu qaba? Guyyaatti waan muraasa fakkeenyaaf fuula 5 ta'uu danda'a, fuula 10 ta'uu danda'a. Isuma isaantu dabalamee guddaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni kitaaba guyyaatti fuula 10 dubbisu ji'a tokkotti kitaaba tokko kan fuula 300 xumuruu danda'a jechuudha. Kanaaf xiqqaarraa eegallee of barachiisaa deemuun barbaachisaa ta'a. Qusannaanis akkas fakkeenyaaf namni tokko ji'a qarshii ta'e yoomuu wanti jedhu waan sun yoo dabalaa deemu qarshii guddaa ta'uuf deema jechuudha. Kanaaf waan xiqqaarraa eegaluu danda'u qabaannaa xiqqaadha jennee tuffachuu hin qabnu jechuudha. Inni sadaffaan yeroo tokko waan tokko ni jalqabna. Erga jalqabnee booddee addaan kutna ta'a. Addaan kutni hafuu hin qabnu jechuudha. Dafnee waan sanatti itti deebi'uutu nurra jiraata. Kuni fakkeenyaaf ispoortii jalqabnee adda kutuu dandeenya. Qusachuu jalqabnee adda kutuu dandeenya. Kitaaba dubbisnee adda kutuu dandeenya. Amantii wal qabatee salaata jalqabnee adda kutuu dandeenya. Yookaan salaata keessaa kan hambisnu jiraachuu danda'a. Iddoo mana amantii guyyaan deemuu dhabuurra hafuu dandeenya. Kanaaf hafne jennee guutuutti abdii kutuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf waan sana itti deebinee yaaluun ofii keenyaaf keessa keenyaaf immoo waan jalqabe kana addaan hin kutuu jennee waadaa ofiif seenu nurra jiraata jechuudha. Waan sana itti deebinee raawwachuutu nurra jiraata malee addaan kutuu hin qabnu jechuudha. Inni afuraffaan wantoota of duuba nu harkisan ofirraa fageessuu yookaan immoo irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa asirratti maal inni yeroo jijjiiramaaf kaanu jireenya keenya keessatti waa hojjechuuf kaanu wantoonni gufuu nutti ta'an jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko akkuma hojii galee kitaaba dubbisaa guyyaan jedhee karoorfata. Namni karoorfate kana akkuma mana galeen wanni isa duratti akka kitaaba hin dubbisne isa dhorkan jiraachuu mal fakkeenyaaf
moobaayilii isaa ta'uu mala jechuudha. Moobaayilii fi ofirraa fageessuu, TV ta'uu danda'a. TV sana rimootiin ofirraa fageessuu dhufu. Namni mana keessatti hin fayyadamoo ta'e immoo gola addaatitti deemee kitaaba sana dubbisuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf ofirraa fageessuu adda seemtaa irraa fagaachuu barbaachisaadha. Hiriyyaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf jijjiiramaaf kaatan yeroo mana galeen dubbisaa yoo ati jettu lakkii maal dubbista maal kan dubbiseessa ga'e jedhee abbichi kuchisiisu jiraachuu kana jennee hiriyyaa akkasiisan ofirraa fageessuu irraa fagaachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Plus araada adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf qusachuuf yeroo keenya waan fixuu, qarshii keenya waan fixuu, humna keenya waan fixuu keessaa tokko araada. Kanaaf araada akkasii sanarraallee fagaachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni shanaffaan jabaatanii hojjechuudha. Morkiin hojjechuudha. Ani namadha. Ani namni jijjiiramaaf dhufee nama addunyaa kanarratti guddachuu qofa odoo hin ta'in waan guddaa nama hojjechuuf dhufee miirri jedhu kun keessa keenyatti uumamuu danda'uu qabaata. Maaliif waan guddaa hojjechuu fi guddachuun garaagarummaa qaba. Namni guddachuu danda'a. Fakkeenyaaf namni hatee malaammaltummaan guddachuu mala. Namni saamee malaammaltummaan guddachuu danda'a. Namni karaa qaxxaamuraatiin kontiroobaandii seeraan alaa ta'e hojjetee guddachuu danda'a. Garuu waan guddaa lafa kaa'ee jechuu miti. Waan guddaa lafa kaa'ee jechuun namni sun umrii guutuu yaadatamaa jiraata jechuudha. Namoota akka addunyaatti yaadan kan akka Nelson Mandeellaa namoota hedduu gurguddaa jennu pirezidaantota gurguddoo kan ittiin yaadan wanni guddaa waan lafa kaa'anii deemanii. Kanaaf waan sana hojjechuun morkachuutu nurra jiraata jechuudha. Hojii keenya hojjennu keessatti excellence waan jiru kun baay'ee murteessa. Hojii keenya akka gaariitti itti yaadne itti cinqamne hojjechuutu nurra jiraata jechuudha. Yeroo tokko wanta qaaman hojjechiisu wajjin walitti itti buunu keessaa tokko hojii keenya haala barbaadamu sadarkaa barbaadamuun hojjechuu ta'udha. Fakkeenyaaf obboleettiiwwan keenya biyyoota Arabaa jiran hojii isaaniif kennamu jira. Hojii sana gammachuun miira guutuu ta'e haala barbaadameen yoo hojjetta hojjechiisaa keessa wajjin carraa walitti bu'uu jiru baay'ee xiqqaadha. Even ishiin hojjettanii yoo isaan gammaduu baatanis dhimma isaaniiti. Keessi keessan garuu gammachuu qabaata jechuudha. Kanaaf morkannee jabaannee hojjechuun nurraa eegamadha. Inni jaaffaan bu'aa argamitti gammaduudha. Yeroo tokkoon jijjiirama guddaa barbaadna ta'a. Sana miti dubbiin. Jijjiiramni xiqqaanis dhufu jijjiirama xiqqaa sanatti tuffachuu qabudha. Fakkeenyaaf namni tokko guyyaatti kitaaba fuula 10 dubbisa jedhee fuula 5 gadis yoo dubbise tuffachuun qabu wanti dinqisiifachuu qaba jechuudha. Qusannoo jalqaba fakkeenyaaf namni waan qusate sana 100 qusadha guyyaatti jedhee guyyaatti 50 qusate sanatti gammaduu danda'u qabaata jechuudha. Maaliif xiqqaama eda'ama xiqqaa kanatu walitti dabalamee guddaa ta'uu danda'u qabaata. Kanaaf jijjiirama xiqqoo dhufte sanatti quufuun gammaduun baay'ee barbaachisa jechuudha. Inni qabxiin 7ffaan waan haaraa eegalu sana waan yeroo hedduu akka barteetti barannee hojjennu wajjin wal qabsiisudha. Fakkeenyaaf namni qaama isaa hir'ina qaama isaa furdina hir'isuuf yookaan immoo ispoortii hojjechuu fayyaatiif barbaadu tokko fuula dhiqachuu wajjin wal qabsiisuu danda'a. Maaliif deelii guyyuu fuula keenya dhiqanna waan ta'eef. Kanaaf amala akkasii sana qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa sana wajjin wal qabsiisuun akka gaariitti nu barbaachisa jechuudha. Maaliif yommuu fuula dhiqannu sammuu keenya keessatti ispoortiin sun ni dhufa jechuudha. Kanaaf fuula erga dhiqannee booda yookaan odoo fuula hin dhiqatiin dura daqiiqaa 30 kan 15 fiignee waa sosochoonee deebinee fuula dhiqachuu fuula dhiqannee waan akkasii sun gaariidha. Immoo fakkeenyaaf namni kitaaba dubbisuu barbaadu akkuma hojii xumureen daqiiqaa hanganaatiif ni dubbisaa jedhee kaa'ama. Hojii xumurree manatti galuu waan baratame jiru. Kanaaf hojiin keenya inni jalqaba akkuma mana keenya meeshaa qorannoo fakkeenya deemnee kitaaba keenya dubbisuutti deemna jechuudha. Barataallee fakkeenya
yuunifoormii isaa baafatee deebi'ee waa hojjechuu barbaada. Kanaaf akkuma yuunifoormii kiyya baafadhee hojiin kiyya guddaan qo'achuudha yoo jedhe gara qo'achuutti deemaa jechuudha. Hojii manaa hojjechuudha yoo jedhe gara hojii manaatitti deema. Kanaaf wantoota kanneen kana yoo hojjenne jireenya keenya keessatti jijjiirama gaarii fiduu dandeenya. Waan eegalle tokkos waan hojjechuu barbaadnu tokkos haala salphaa ta'een qaama jireenya keenyaa yookaan immoo bartee godhachuu dandeenya jechuudha. Egaa har'aaf hangana yoo jenne nu ga'a. Ergaa kana hiriyoota keessan bakka adda addaa jiraniin akka geessan abdiin qabaa. Hundinuu akkuma dura isinii kaasee nama guddaa ta'uuf hojjechuu guddina qofaaf odoo hin ta'in nama guddaa ta'uutiif hojjechuun nurra jiraata waan jedhu kana kaasaa isa kanas akka ergaatti isiniif dabarsuu barbaada. Yeroo waliin qabnuuf yeroo waliin dabarsineef galatoomaa. Nama sagantaa biraatiin wal arguun haa taasisu. Thank you.